har'a Yesus Kristos duukaa bu'u following Christ mata duree jedhu irrattin isin duukaa sheerii godha. But I'm going to invite 4 of my friends forward here. Waaqayyo na gargaaree ijoollee afuran fudhadhee ba'a warra wangeela lallabuudhaan na gargaaranii wajjinii lallabnaa yoo microphone tokko naa qopheessan isaanii fi I'm going to invite here Debbie, my friend Kolu, Nardos and Janet. Would you guys please join me here? Meerka keessa walitti rukutaa fi galata Waaqayyoodhaaf. Hallelujah. Ijoollee kana akka sagantaa waldaatti waldaan dubbii sagalee Waaqayyoo qopheeffatteetti akka abbaan keenya amma dubbisanii ijoolleen kuni would you put me in the middle like 2 on this side and 2 on this side? All right, 2 on this side. Right next to me. Hallelujah. Amba bareedanii inni nu gargaare Waaqayyo haa eebbifamu. Inni isin gargaare, inni maatii keessan gargaare, inni qomoo keessan eebbise, inni ijoollee keessan isin jalatti eebbisee nagaa godhe Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waa'ee kanaa Waaqayyoon hin galateeffannu taanaan firoota koo dogoggorreerra. Hojiin asitti waldaa kiristaanaa kanatti ijoollee kanarratti hojjetamaa jiru xiqqeessinee ilaalla taanaan ammas dogoggorreerra. Obboleettii koo Ababaay, obboleessa koo Burqaa, ijoolleen kun kaaseetti hojjetachuudhaaf qophaa'aniiru. And I'm so proud of you guys. You guys are amazing. So beautiful to see you up here. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo warra kanaan nu tajaajilan hundumaa ayyaana isaa isaaniif haa baay'isu. Ijoollee kanaa akkuma waldaan kiristaanaa dubbii Waaqayyo guyyaa har'aatiif laatame nutti laatteetti dubbii 4 waldaa kiristaanaa natti dabarsitee laattee dubbii kanarratti tokko tokkoon arfan isaaniitiif hiree arfan isaanii dubbii Waaqayyo Waaqa jiraataa kana dubbisanii achi keessaa mata duree lama baafatanii isa keessaa waan isaanii gale nutti himu. Ameen jettu? Galata Waaqayyoof immoo ni laattu? Hallelujah! Yesus ጌታ ነው። mee mataa keenya gadi qabannee ijoollee kanaaf kadhanna. Hallelujah! We're going to pray over you guys so you guys can speak out loud fully with the confidence. Hallelujah! Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosin dubbiin keessaan keessaa darbu. Ayyaanni kee humni keessaan keessaa darbu. I touch them. Hallelujah! In the Holy Ghost power. Yaa Waaqayyo ati isaan gargaari. Hafuurri kee isaan keessa haa darbu. Dubbii kee haa dubbatani. Maqaa gooftaa Yesuusin mana kee keessa haa ijaaramani. Haa dhaabbatani. Hallelujah! Hundeen isaanii gada fagaatu. Raasaa duuna magaasiyaa. Hundeen isaanii gada fagaatu yaa Waaqayyo. Mana kee keessa biqilanii haa guddatani. Yaa Waaqayyo xobbeen kun hin citin. Xobbeen kun guddatee dagaagee ija haa godhatu malee. In Jesus' powerful name we prayed. Obboleessa keenya Kooluu irraa jalqabnaa. My friend Kolu is here. Genesis chapter 12 nu dubbisaa. Let's listen to him. Like innumti introduce you of godhe innumti handle ya godhu. God bless you. Your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I'll make you into a great nation, and I'll bless you. I'll make your name great, and you will be a blessing. I'll bless those who bless you, and whoever curses you, I'll curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarah, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Morah at Shechem. At that time the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abram and said, to your offspring I'll give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. From there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Then Abram set out and continued toward the Negev. In these verses, God called Abram. And then in verse 4, Abraham obeyed the Lord.
When God calls you to do big things, we shall obey him. God doesn't care how we look. He only looks at the heart. Remember, when God calls you, he is with you wherever you go. In Joshua 1:9, it says, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go." waaqayyo si eebbisedhaanii hamleelaadhaa fi dabalaati inni dubbii waaqayyo afaansaa keessa kaa'e hallelujah akka inni dubbii waaqayyo ija jabinaan dubbatuuf inni dubbii sagalee waaqayyo mucaa kana keessa kaa'e maqaan isaa eebbifamu. May God bless you, Kolu, and we also proud of you, okay? This congregation, this church, we want you grow in Christ every day, every minute. God bless you. And my friend Janet right here, she's going to take a stage. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over my life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Point 1. Our Lord, our Savior, will never let us down. He is there always watching us. He is keeping us safe. He is our protective shield. No matter the circumstance, he's there when you least expect. When you don't think he's there when you're down, his presence has never left our side since day one. When you look up, give your life, trust heart in Jesus. He will not let you fall, but pick you up and help you succeed. He will never let us stumble. Sometimes when we think Jesus isn't there, he's always there. Even though when he does some stuff, it's his plan. And we have to believe what Jesus does and God's plan. Amen. Galata laadhaa waaqayyoodhaaf. Galata. She looks small but mighty. Hallelujah. Inni ayyaana keessa irratti baay'ise waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. We're so proud of you, Yaanetko. Waaqayyo si haa eebbisu. Hamilee laadhaa fi maaloo adaraa keessan. And my friend Nardi is over here, so she's going to take a moment. Hello, my name is Carlos, and I'm going to read Romans chapter 4, verse 1 to 8, and then 13 to 17. It says, Abraham was, humanly speaking, the founder of our Jewish nation. What did he discover about being made right with God? If his good deeds had made him acceptable to God, he would have had something to boast about. But that was not God's way. For the scriptures tell us Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. When people work, their wages are not a gift, but something they have earned. But people are counted as righteous not because of their work, but because of their faith in God who forgives sinners. David also spoke of this when he described the happiness of those who had declared righteous without working for it. He said, "Oh, what joy for those whose disobedience has been forgiven, whose sins are put out of sight." And then verse 13 says, "Clearly God's promise is to give the whole earth to Abraham and his descendants was based on not on his obedience to God's law, but on a right relationship with God that comes by faith. If God's promise is only for those who obey the law, then faith is not necessary, and the promise is pointless. For the law always brings punishment on those who try to obey it. The only way to avoid breaking the law is to have no law to break. So the promise is received by faith. It is given as a free gift, and we are all certain to receive it, whether or not we live according to the law of Moses. If we have faith like Abraham's, for Abraham is the father of all who believe. This is what the scriptures mean when God told him, 'I have made you the father of many nations.' This happened because Abraham believed in God, who brings the dead back to life and who created new things out of nothing." 2 points that I jotted down for this was that trusting God's promise no matter what, which it talks in verse 13 and 17.
Trusting God means believing he will keep his promise even when the situation looks impossible. Like Abraham, he believed that God would do what he said, even though he was very old. Like he could have said, how could I be father of many nations? I'm old. But he didn't say that. He chose to trust God and he chose to trust God instead of what he could see. And the second point is that faith is about receiving, not earning. God's promise isn't something we earn by like following the rules perfectly. It is a gift that was given to us, and we receive it through the faith and not by trying to be good enough, because promise is for everyone who believes. Amen. Waaqayyo shaa eebbisu. Waaqayyoon galata laadhaa fi Waaqayyoof galata gashaa. Inni mucaa kana gargaare to talk about Christ boldly. Qaanii tokko malee, saalfii tokko malee. And I know you're going to preach gospel for the rest of your life. And then this is a message the church have for you. Preach Jesus wherever you go. And we're so proud of you. We love you. Waaqayyo shaa eebbisu harka keessan maaloo. And last finale, my friend Debbie going to join me here. And I'll take a moment. Debbie wajjiniin dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannaa mammoo. Hello, everyone. I brought my phone, but don't do that. You guys should read your scriptures straight from the Bible. I'll be reading John 3, 1-7. Says, now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born again when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, and the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it's coming from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and do you not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know and we testify to what we have seen, but still you do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How will you then believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who has came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. So, what I got from that scripture is, in John, Nicodemus was asking questions and doubting what God was saying instead of just doing what he was told. But in Genesis, Abram grabbed his relatives and his possessions and followed Jesus as soon as he was told to. That's what we should all do. Follow God's calling the moment he sends it to us. We shouldn't have any reasons or excuses like, oh, I need to wait until I graduate first, or oh, I'll wait until I turn this years old. We should immediately follow God's calling and go through with his will. Amen. Galata Waaqayyoodhaaf. She says she don't want to wait until she graduated to talk about God. So this is a huge message to all of you out there. Yo har'a ani ijoolleedha mucaadha xinnoodha jettanii yaaddu ta'e God wanna use you at any time. And that you are invited up here to preach a gospel, to preach a good news, to talk about Jesus. It may look like, my friends are not like me, or you can ask any kind of question, but you don't have to exactly look like your friend. You may different. Waaqayyo akkaataa biraatiin isin uume, Waaqayyo isa isin uume kanammoo maqaa isaa ulfeessitu. Galata Waaqayyoodhaaf fidaa. And I want to say thank you to 4 of you. Waaqayyo isin eebbisu. May God help you to preach the gospel for the rest of your life. God bless you. Harka keessa maal harka keessa naalaadhaa fi maqaa Waaqayyo bara baraan kan ibsame haa ta'u. Dubbii kanaa wajjiniin ol qabataa asirra gaafa har'aa Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'uu isa jedhu maaliif Kiristoos duukaa buuna? Why are we following Christ? That's the question.
And as you all called already read from book of Genesis chapter 12 verse 1 to 9, and I am trying to combine from John 9. If I'm not good at be called to John 9. Luke 9 verse 57 to 62. Wangeela Luqaas irra dubbii sagalee Waaqayyoo jiru boqonnaa 9 lakkoofsa 57 kaasee isa jiru isa waamicha Abraham qabu kana wajjiniin. I'm trying to combine these Bible verses from a book of Luke chapter 9 verse 57 to 62. Dubbii kana hundi keenya wajjiniin hin dubbisnaa. Utuu isaan karaa irra adeemaa jiranii namni tokko iddoo kamillee yoo dhaqxee si duukaa bu'aa jedhee Yesuusitti hime. Yesuus immoo wangoonii boolla qabu simbirroonnis mannee qabu ilmi namaa garuu iddoo mataasaa itti hirkifatu hin qabu jedhee deebiseefi. Nama biraa tokkoon immoo na duukaa bu'ii jedhe. Inni garuu haa ta'u yaa gooftaa garuu dura dhaqeen abbaa koo akkan awwaalladhuun si kadhadha jedheeni. Yesuus immoo deebisee warra du'an dhiisi du'aa isaanii haa awwaallatanii ati garuu dhaqi mootummaa Waaqayyoo iddoo hundumaatti labsi jedheen. Ergasii namni biraan tokko yaa gooftaa si duukaan nan bu'a garuu dura dhaqeen warra manaa kootti nagaa warra manaa koottan nagaa akkan dhaamuuf sin kadhadha jedheeni. Yesuus immoo eenyullee hordaa harkaan qabatee gara booddee isaa ilaalaa hin qotu. Akkasumas namni kana fakkaatu hojii mootummaa Waaqayyoo keessatti hin ta'u jedheeni. Kun dubbii Waaqayyooti. Mataa keenya gadi qabannee akka Waaqayyoon nutti dubbatu kadhannu. Yaa Waaqayyo darbii mana kana keessa saba kee gidduu darbi. Yaa Waaqayyo ijoollee xinnoo kanatti dubbadhu. Let them learn and let them know how to follow Christ. Reveal your word, Holy Spirit. You talk to their heart, Holy Spirit. Sigalateeffanna kottu laphee isaanitti jireenya isaanitti eenyummaa isaanitti dubbadhu. Waldaan kun maqaa gooftaa Yesuusiin haa gargaaramtu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Galanni hundumtuu Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kristos duukaa bu'u. Following Christ. Why? Why are we following Christ? Maaliif duukaa buuna Yesuus duukaa? Is that a tradition? Are we coming because our parents are coming to church? I want you all to answer that question to yourself. Why are we following Christ? Waaqayyo duukaa maaliif buuna? Waaqayyo maaliif tajaajilla? Mana Waaqayyo keessa maaliif jirra? Do we even know why? What are the reasons? Because it's a comfort? Church is a good place to be, is that why? Or it's a commitment? Gaaffii kana ofii keessaniif deebisaa. Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'uun is a call to trust. It's a call to trust. Jesus duukaa bu'uun is a call to trust. It's a call to commitment. Hallelujah. It's a call to purpose. Kaayyoodhaaf. Waaqayyoodha macaafni qulqulluu, he asked Abraham, go from your country
to the land I will show you. It's a simple request God is asking Abraham, and he said, go from your land. And there is a starting point, that is his land, and he told him, go to wherever I show you. Abraham, he didn't wait for a moment until he grew up, until he get matured, until he packed his food. He didn't wait. Immediately he responded to God, and he went. The Bible says Abraham went. As God really told him, akka waaqayyo itti hime sanatti Abraham dachee isaa keessa, mana warra isaa keessa guyyaa hin fudhanne, halkan hin fudhanne, waamicha waaqayyoodhaaf deebii laachuudhaaf Abraham gara waaqayyo isa agarsiise sanatti hin deeme jedha dubbiin sagalee waaqayyo. Hin deeme Abraham. You know, Barakana Tute, you may just ask for a GPS, right? For the destination. How do I go? Which way? There are a lot of questions you guys can bring, you can come up with. Garu Abraham akkasana hingone akka waaqayyo isaan jedhetti karaarra bu'ee dubbii sagalee waaqayyo dhaggeeffate. And we pray over you all to listen to God and follow and go to wherever God told you to go. Maqaa waaqayyo ulfaatu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. We follow Christ because he calls us to trust him. Waaqayyoon duukaa hin buuna maaliifi isa amananna. Waaqayyo asirra ba'a achirra ba'a yoo jedhe dubbii isa amanna. Kanaaf waaqayyo duukaa buuna. Obedience before understanding. We don't really have to know the path. We don't really have to know where we're going. But we're doing something. We trust God. And then we obey. If the Bible says that Abraham obeyed to God, right? And a lot of people obey to God. The church is requesting you guys today, obey. Wakam keessalle jiraadha. Wakam illee godha. Manta maariitti akkasin waaqayyoon dura buufattani. Bakkee deemtan hundumaatti akkasin waaqayyoon dura buufattani. Maatiin keessan waldaan uummanni kana isin gaafata yeroo hunduma. Trust God without seeing the full map. It's about trusting God. Amanachu waaqayyotti garaa guutuu qabaachu. Maqaa waaqayyo barabaraan kan eebbifame haa ta'u. In Genesis chapter 12 verse 4, he said, so Abraham went. He went. He didn't wait. Him bu'e waaqayyo duuka. As Paul already told us, he went. He obeyed. No delay on that. Hallelujah. No excuse he have. Hallelujah. Immediate obedience. Immediate. And sometimes the Bible, like, Jesus told his disciples, let's go across the river. Let's go across the river. He told them there is a starting point, there is an ending point. But he told them, like, what's going to happen in the middle. I'm going to tell you guys today, if God asks you, let's go with God. He's not going to put you down. Maqaa waaqayyo barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Gamatti ceena jedhe Yesuus. Ka'a gamatti ceena. Gama ce'uu keessa garuu waan baay'ee ture firoota koo. Ijoolleen kun ka'aniiru waaqayyo duukaa. They know the destination and the starting point and the ending point. Garuu, there was a wave in the middle. Akka macaafni qulqulluun nutti himutti bubbee guddaatu ka'eedha macaafni qulqulluu. Bubbee guddaatu ka'e. Yesuus Kiristoosidha kan ka'a jedhee lafatti ka'an isaanitti agarsiiseera. Achi immoo deemna laga gamatti immoo ceena jedheera. Lafa isaan ga'anis itti himeera. Garuu akkana ta'e gidduutti bubbee guddaa ta'e macaafni qulqulluu. Amma na'anitti lubbuu isaaniitiif amma sodaatanitti sodaa guddaatu irra bu'e.
Firoota koo isinittan hima sodaan guddaa isinirra bu'uu danda'a gaafa Waaqayyo wajjiniin buutanii garuu macaafni qulqulluu akkana jedha gara keessaa deemanii yaa gooftaa gaafa duunu isin dhibu gooftaa isaanii isa mana keessa kaa'atanii ciisan gooftaa isaanii isa dhiisanii sababbiidhuma ce'uu danda'aniidhaaf ce'aa turanii isa kaa'aa achi deemna isa jedhe sana lafa kaa'anii ofii isaanii beekumsa isaanii duukaa bu'anii kaa'utti karaarra bu'anii garuu waa tokko wanta humna isaaniidhaa oliitu ta'e bakka sanatti wanta humna isaaniidhaa olii wanta isaan hin dandeenye yeroo sana waan yaalan hundumaa yaalanii gaafa fixanii the last chance Yesuus Kiristoosiin deemanii yaa gooftaa gaafa dhumnu gaafa duunu sin dhibu jedhaniidha dubbiin sagalee Waaqayyoo haala kamii keessa taataniitu inni si Waaqayyoo waammattan comfortii keessan duwwaatti dhamoo yeroo Waaqayyoon jaallattanitti dhamoo yeroo isinitti toluu yeroo isinitti hin tolle dhamoo haala kamii keessatti garuu ija keessan Waaqayyoorra akkasin kaa'attan Waaqayyoos na gargaaru and ija keessan fannicharraa hin fuudhinaa hallelujah Waaqayyo nu gargaara maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u namicha tokkotu bakka Luke chapter 9 verse 57 akkana jedhe ani garuu si duukaan bu'uu barbaada isa tokkoon immoo gooftaanus na duukaa bu'i jedheen inni tokko eessallee yoo deemte I will follow you wherever you go sometimes it looks simple to follow Christ maaliifi namoota naannaa keenyaa hin fakkaannu akka isaanitti hin dubbannu akka isaanitti hin haasofnu Yesuus Kiristoos garuu akka isa duukaa bu'uun salphaa hin taane nama kanatti hin dubbata Jesus said to this person the Son of Man has no place to lie his head wangoon illee boolla qabdeedha macaafni qulqulluu ilmi namaa garuu lafa mataa isaa kaayyatu hin qabu wangoon oddoo qabdi ilmi namaa oddoo hin qabu so you know that you're following that kind of God it's not really simple following Jesus Christ is not about comfort and the church me and your parents we're trying to keep it real with you guys today following Jesus Christ is not easy but it's a full-on commitment. Kanammo hingotu baay'ee waldaanis maatiinis noonis laphee keenya guutuudhaan isin duubaa irraa Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu Waaqayyo kanatti dabaluun barbaada. Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessa namoota kakkadhatan baay'ee kaa'e baay'ee jilba keessaniin namoota deemtan tas keesseera. Waldaan kun waan baay'eedhaan eebbifamtuudha. Adaraa haadholii keessumaa haadholiittan ergaa kana hima hin ciisnaa waa'ee ijoollee keessanii waa'ee akkoolii keessanii hin ciisnaa waa'ee see haadholii maaf jettee akkanaan jedhu macaafa qulqulluu keessatti yeroo baay'ee na dhiba gaaffiin haadholii ituun deebiin hafee hin beeku amman keessantu kana beeka Waaqayyo Daawit guyyaa 3 soomaaf sagadaan kadhatee garuu mucaan isaan du'e mini gaaffiin isaan deebine miti namoonni baay'ee jiru macaafa qulqulluu keessa abboonni baay'een kan akkaataa garaagaraatiin Waaqayyoon kadhatanii but still kan kadhannaan isaanii hin deebine jiru garuu akkana jedhama macaafa qulqulluu keessatti garuu haadholiin Waaqayyo fuuldura turanii persistence isin commitmentii isin qabdanii fedhii garaa keessanii Waaqayyo seeraan ilaala adaraa waa'ee ijoollee keessanii baay'isaati kadhadhaa gaaffii haadholii kadhannaa haadholii garana jabinaan isasi Waaqayyo wajjin haasoftanii Waaqayyo hin arga haannaan baay'istee boosseedha macaafni qulqulluu baay'istee guyyaa tokkoof miti guyyaa lamaaf miti waggaadhaan gaafa masaanuun ishee achi galataaf baatu isheen garuu imimmaan fudhattee achi baati waggaa tokko gootee dhiiste miti waggaa lama gootee dhiiste miti waggaa 5 gootee dhiiste miti amma Waaqayyo gaaffii ishee deebisutti
haadholiin baay'een kana keessa kan boossan jirtu waa'ee ijoollee keessanii waaqayyoo isiniif ijoollee keessanii fi isaanii fi addunyaa gidduu waaqayyo haa galu waa'ee ijoollee keessanii hin callisinaa dubartittiin firdiin jallate nama caafni qulqulluu jabeessitee namicha kanatti iyyite namicha abbaa firdii kanatti iyyite yeroo darbee dubbadheera jabeessitee iyyite dubartiin kun kan isheen iyyite guyyaa tokkoof miti guyyaa lamaaf guyyaa kuraniif miti ganama hin deemti balbala sarara dhaabattee akkam goote gaaffii koo jette akkam goote dhimma koo haadholii jabduu akkasii as keessaa qabna waa'ee ijoollee isaanii waa'ee waldaa kiristaanaa warra jabeessanii boo'an waaqayyo gaaffii keessan hin deebisaa waaqayyo irratti abdiin hin kutatamu haaleluyyaa waaqayyo irratti abdiin hin kutatamu waaqayyo gaaffii keessan hin deebisa ijoolleen keessan fagaattee yoo deemte isinitti fakkaate illee lapheen isaanii as jira isinitti hima waaqayyo carraanaa laatee ijoollee baay'eetti haasa'uudhaaf karoora waldaan baafatte keessaa tokko jaarsoliin waldaadhaaf luboonni wanta isaan irratti hojjechaa jiran keessaa tokko ijoollee waldaa kiristaanaa keenya warra fagoos dhiyoos jiranii akkaataama isaan jiranitti isaaniin qunnamuudha karoora kana keessaa involvii goonee ijoollee baay'eetti haasa'u yaalleera lapheen isaanii as jira firoota ko gargaarsa keessan barbaadu kadhannaa keessan barbaadu ijoollee kana bunnee baasnaa haala isaan qabe keessaa bunnee baasnaa ijoollee kana jajii gochuu dhiisnee ijoollee kanaaf waaqayyoon olitti araarsinaa baay'een isaaniin isaan dubbatanii waldaa dhufnee jajii ta'uu jibbineenuu hin jedhu yookiin akkaataatti uffannu jajii nu gootu yookiin akkaataatti haasofnu jajii nu gootu jedhu numaan nu komatu haadholiif abboolii nudhaan waldaa kiristaanaa komatu ijoolleen kun exactly they don't have to look exactly like us haala kamii keessayyuu ta'anii garuu mana waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf waaqayyo isaan gargaaru maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u waan fakkaatanii dhufu haaleluyyaa rifeensa isaaniitis hin jibbisiise ija qabadhaa bira darbaa isaan kan waaqayyooti akkaataa taasaantus hin jibbisiise ija keessan gurra keessan qabadhaa ijoolleen kan waaqayyooti waldaa har'a waaqayyoo ergaa guddaas ni qaba don't think comfortii keessan eeddanii hin taa'inaa waa'ee ijoollee keessanii waa'ee fuucharii waa'ee waldaa kiristaanaa waa'ee ijoollee waaqayyoon nurkatti guddisaa jiru kanaa waaqayyoon akkasin waaqayyotti boossanan adaraas niin jedha dhaamsa isinitti dhaama waaqayyo immoo nu gargaara haaleluyyaa dubartiin kun buttee baaste gaa galgala hin deemti gaaffii ishee gaafatti ganama hin deemti gaaffii ishee gaafatti meerre gaaffii koo meerre kadhannaa deebiin kadhannaa kooti meerre dhimmi koo haadholii jajjaboos keessa jirtanii calin jedhina abbooliin immoo isaan gargaara waaqayyo immoo nu gargaara haaleluyyaa maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u following Jesus Christ it is commitment over a comfort hallelujah are you guys listening can I get high over here I want you all to follow here okay hallelujah there might be a rejection like your friend at school may reject you like maal isheen kun immoo maaliif akka kana godhatti isiniin jechuu danda'u and then you may stand alone you may not have a lot of social media follower is that the popular thing at school now that's the thing let them not follow you following Jesus Christ alone is enough guys waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u and the one say let me go first let me go do this let me go do that yeroo laate waaqayyoodhaaf duran dhaqee kana godhadhaa duran immoo dhaqee kana godhadhaa he want to say goodbye to his friends to family he want to bury the dead ኢየሱስ ክርስቶስ ዱካ ጋፈ ቡዳፍ ሙርቴስኑ
akka nuuni waan kan biraa gudduu buusnu waaqayyo hin barbaadu. Delay obedience is disobedience. So we're not going to delay no more, right? Jesus is Lord. And we're going to bring Jesus first. Your social media can be next. Your friends can be next. Anything. You don't have to wait until you graduate high school. You don't have to wait to go until you go to college. Jesus Christos duka trendy waldaa keenyatti community Oromo keessatti barame tokko baay'ee wanta garaana dhukkubsachiisu tokko dubbachuu barbaada. Trendiin sun maalidha? Ijoollee keenya hin guddisna sana booddee high school graduate celebrate goonaa fi college deemu nuti hin deebi'ani. Baay'een isaanii this is a culture we have. Maqaa gooftaa Yesuusin Kiristoos gidduu agalu. Kiristoos isiniif ijoollee keessaniif inni gidduu isiniif agalu. Ijoolleen keenya guddisnee nurkaan ba'anii deebisanii wangeela lallabu malee, deebisanii hojii waaqayyoo hojjetu malee, deebisanii akka kana bareedanii dhaabbatu malee, ijoollee keenya addunyaan nurkaan fudhatu. Foonni dhiigni addunyaan teknooloojiin Ameerikaan ijoollee keenya nurkaan fudhatu. Ijoolleen keenya kan waaqayyooti. Waaqayyoofis bara isaanii guutuu jiraatu. Hallelujah. Galata waaqayyoodhaaf fidaa. Rasiado. Don't say I will follow later. When I get older, after success. But God calls you to follow him now, right now and now. I know you follow him, but I want you to fully committed here in church and following Christ. Waaqayyo mul'aphee keessan garaa keessan hin gargaara. Inni nu gargaare waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. In Luke 9:61 and 62, no one puts his hands on plow and looks back. What's going to happen? He's going to mess up the line, right? He's plowing. Qonnaa fuudhee hordaa isaa lafa keessa iddii kaa'e booddee sangaa duukaa karaa ishee ilaalaa duukaa bu'a malee irraa galagalee waa kabraa dubbachaa asiifachi ilaalaa namni qonnaa qotuu danda'u hin jiru jedha macaafni qulqulluu. Ijaa kanaaf it needs full commitment. We have to just keep our eyes on him, as Peter did. Peter asked Jesus, if that was you, let me come. And he started walking on the water, right? But the minute he took his eyes off from Christ, he starts sinking. And we know that's not going to happen to you. We covered you in his covenant, in the blood of Jesus. Hallelujah. You cannot follow Christ like, while holding not to your past. Baay'een keenya waan baay'ee fokkisaa qabaachuu dandeenya. Isa harka keessa qabannee garaa keessa qabannee Yesuus Kiristoos duukaa bu'uu hin dandeenyu. You may have sinned. You may have sinned to God. You may have sinned to your friend. You may have sinned anything you can name it. But let me tell you one thing. God, the Bible says, God created human, Adam and Eve. He created them. I want you guys to keep your eyes here, okay? Are you all watching? Waaqayyo Addaamiidhaaf Hewaanin uume. Let's take this as an example. Adam, Eve, Hewan. God exactly created them exactly to look like him. They're not just human, but God made them exactly to look like him. Waan baay'eedhaan hojii isaaniitiin fedha isaaniitiin akka Waaqayyoon fakkaataniif Waaqayyo isaan uume. Exactly to hold what God is holding. Exactly to hold what God has given to them. Garu, one day, what happened? Adam sinned. Right? That's what the Bible says. And Eve also sinned.
They both sin to God, and they're not holding that grace no more. They all sin to God. Jireenyi isaanii duwwaa ta'e. Waaqayyoon gaddisiisani. Hafuura inni isaanitti laate baachuu dadhabani. And guess what happened? After years and years, God sent his son Jesus Christ. Exactly looked like human. And he came and he covered their sin. Hallelujah! And they start holding again. Hallelujah! They start holding the spirit again. Waaqayyoon tajaajiluutti kaani. Deebisanii ayyaana Waaqayyoo baachuutti kaani. Waaqayyoon fakkaachuutti kaani. You may sin once, you may sin to your friend. But there is something I want you to know. That Jesus Christ is covering you. You are in his hand. We don't want you to go out there and look for some options. Because the world gives options out there, right? My friend Birra, mere Birraan as keessa, he's doing dubbii Waaqayyoo borosana. Waldaa kiristaanaa keessa, if we're not getting what we want in a church, addunyaan waan baay'ee qabdi waan nutti laattu naan jedhe. Garaa kun na cabe firoota ko. Waldaan kiristaanaa babal'ifannee ifannee teenyuun nurra hin jiru. Ijoollee keenya irratti, generatiinii kana irratti akka hojjechuu dandeenyu Waaqayyoon waan gargaaru. Addunyaan waan baay'ee qabdi waan nutti laachuu dandeessu. There is internet. Ijoolleen kun akka koofiska keessanii baadiyyaa keessa jiru miti. Baadiyyaa keessatti dhalatan miti. Baadiyyaadhaa ba'an miti. They have internet. They have all kind of access. Mantamari waatti laata. Miidiyaan waatti laata. Social media waatti laata. Bilbilli isaanii waatti laata. Ijoollee kanatti waan firrii waan dhugaa isa kan Waaqayyoo itti laachuu hin dandeenyu taanaan addunyaan waan badhaastu hedduu qabdi firoota koo. Isa sirrii Waaqayyoo kan Waaqayyoo ta'e itti laachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. We'll move forward with focus. We're not focusing on our past. We're not focusing on what we did wrong. We're not focusing to that. But we're going to move forward by forgetting and leaving that behind. Because of what? Because Jesus came and covered us. We're covered, fully covered. Not partially, but fully covered. Jesus Christos barabaraan gooftaadha. And Genesis chapter 12, 2 and 3, I will bless you and you will be a blessing. When you follow Jesus Christ, this is what's gonna happen. He's gonna bless you. Regardless of who you are, regardless of your past, regardless of whatever mistake you made, when you decide to follow Jesus Christ, he's gonna do this. It's in eebbisa, it's in guddisa, it's in dagaagsa. Ayyaana kana keessatti guddattu, hallelujah. Following Jesus Christ bring purpose to our life. Following Jesus Christ bring impact. We can impact our friends, our school, our surrounding by doing what? By following Jesus Christ. Maqaa Waaqayyo barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo barabaraan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Because he calls us, he's going to lead us. Because he's worthy everything, and because he's given us internal purpose, we're going to follow Jesus Christ. Now I'm going to challenge you guys today. When you follow and when you decide, are you truly following Jesus? Or you're coming because your parents bring you to church? I was very young when I first accepted Jesus Christ. Olanko Waaqayyo sana eebbisu gaafa kennaan fa choir deeman nani naafan ture. I was 10 years old. Waaqayyo namoota Waaqayyo beekani gaafa naannaa keenya kaa'u isaanitti gargaaramuun gaariidha. Kennaan fa torbeedha amma torbeetti Monday to Friday manta Mario jindeemna hundumti keenya zannatnee baana
manta maari olla hindebina. Engaru want to happen every week. Gafa Saturday of Sunday nufu isan zannat ani demu an safara keessa ola. Zannat ani walda demu. Baba show mucha Allah Kenya to anaaf safara anaaf baba show to safara keessa ola. Garuu Waaqayyo inaaffaa tokko na keessa kaa'a ture. Maatiin koo Waaqayyoon hin qaban yoo ta'e. Maaliif isaan deemu ani maaliifan biraafa? Maaliif isaan zannatanii Ihudiidhaaf qidaamee oddoo tokko deemu lafa isaan deeman hin beeku? Why not me? I start asking myself. That means their life impacted me. Gaafa isaan zannatanii waldaa deeman, gaafa jabaan faa Waaqayyo waaqeffatan, gaafa maatiin chuchuun faa Waaqayyo waaqeffatan, warruman of dhiyootti beeku maqaadhaa dhiifama naa godhaa. Maali anoon jedhan ture gaaffiidhatti uuma ture. Garuu jireenyi isaanii impaaktii guddaa mandaraa keenya safara keenya irratti godhate. Waaqayyo inni isaan qabanii nuuni sara nu boojee galanni hundumtu Waaqayyoof haa ta'u. Hallelujah. Haala hundumaa keessatti yeroo hundumaa Waaqayyoon akka quba qabaattan Waaqayyoon akka isin amanattan dubbachuu barbaada. Al takka takka Waaqayyo waan nutti laate keessaati inni nun qabnu isa dhugaa akka ta'e illee nu galuu nu rakkisa. Isa kamii dhugaansaa isa gamii inni nun qabannee jirru kun sirriidha. Kristos sirriidha. Waaqayyo duukaa bu'uun sirriidha. Gaaffii ol gaafanneeru baay'ee. Lakkuu tokko turaniidha. Eebboof gaaddoon keessa jiran lakkuu tokko turani garaa keessa taa'anii mari'atu. Maali garaan haadha keenya akkam namatti tolu oliin jedhu. Hin mari'atu. Garaan haadha keenya kana keessa jiraachuun akkam namatti tola. They're very comfortable in there. Hin mari'atu. Inni isheen tokko maal jedha lakki gadi baanee immoo wanta kana caalu jira. Harma haadha keenyaa jira. Jireenya jira. Inni isheen tokko immoo no. As keessi namatti tola. Waan barbaannu qabna as keessa. They're very comfortable with the inside there. Lakki kun baay'ee namatti tola. Hin oo'a. Ni tokko immoo lakki gadi baanee ilaalla. Haadha waan jedhamtutu jirti bakkee sana. Teekkerii nu gooti. Harka nu qabdi. Julba keenya nanna nurraa dhitti. Nu jajjabeessiti. Nu guddisti. Harma nutti qabdi. Yaa saba Waaqayyo waa tokkoon isinitti himaa. Bobaa Yesuus isin eegaa jira. Jireenya Ameerikaa kana kan caalurra jireenyi bara baraa Waaqa irratti nu eega. Hallelujah. Jireenyi bara baraa Waaqa irratti nu eega. Ameerikaa dhufuu keenyatti gammannee ta'uu jireenya asitti jiraachaa jirrutti gammannee jiraachaa ta'uu dandeenya. Garuu jireenya bara baraa isa Waaqarraa isa Waaqayyo Kiristoosin ittiin nu jaallate san jireenya bara baraa wanta jedhamu jira. Comfortii keessan keessaa ba'aati jireenya sanaaf of qopheessaa. Illusionii finyoo tokko yeroo darbe asitti dubbadheera. Finyoo dheeraa gadhiisnee yoo ilaalle taakkuu amma kanaa geessi jireenyi nuuni lafa kanarratti jiraannu ennee dubbanneera. Yeroo baay'ee jireenya ishee taakkuu tokko sanaaf dhamaana. Garuu waa tokkoon isinitti hima. Years after years baraabara wanti jedhamu abiddaaf si'ooliif jireenya bara baraa wanta jedhamu tokko jira. Jireenya ishee lafarraa kana mi'eessuuf jennee jireenya isa bara baraa sana keessaa akka hin irranneef Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo baay'ee seexanni dhufee waama tokkoon keenyatti bu'a mana Waaqayyo keessaa nu baasuudhaaf. Iigoo keenyatti bu'a. Olitti nu naqa. Olitti nu naqee ijoollee nurkaa fudhata. Gaafa nuun lollu ijoolleen nurkaa deema. Akka harmeen mo'aa yeroo darbe asitti barsiiste illeettiitti kaarootii qabanii ijoollee ishee jalaa fudhachaa turani. Gaafa nuuni isa Waaqayyo itti nu waame sana irraa ija keenya fuunee asii olitti deebinu
seexanni immoo jalaa ijoollee nurkaa fudhata. Kana waaqayyo waldaa kana baraareera. Mee galata fidaa waaqayyoodhaaf. Waaqayyo waldaa kana baraareera. Warra dubbii sagalee waaqayyo ugaadhaan hojjetan waaqayyo nu keessa kaa'eera. Haadholii nuu kadhatani. Dargaggoo mana waaqayyoodhaaf of qopheessanii hojjechaa jirani. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Seexanatu gaaf tokko harree hidhamtee mana boroo jirtu sa'aatiin koo jiranii yaa. Seexanatu gaaf tokko harree mana borootti hidhamtee jirtu deemee hiikee gadhiise. Harree sana seexanni waa tokko hin godhe. Harrittiidhuma deemee hiike. Harreen fiigaa deemtee biqilaa namaatti galtee biqilaa sana gaggalagashitee hin miite garmalee nyaatte hin miite. Abbaan biqilaa sanaa harree hamtuu kana jedhee harree sana ajjeese. Warri harreen jalaa duute immoo ijoollee harree keenya nurraa ajjeese jedhanii deemanii haadha manaa namicha sana ajjeesan. Abbaan manaa immoo dhufee haadha manaa koona jalaa ajjeessanii jedhee abbaa ijoollee sana ajjeese. Haati ijoollee sana immoo ijoollee ishee walitti waamtee namichi harree keessan ajjeese abbaa keessan ajjeese dhaqaati mana irratti gubaa ajjeesaa jedhan. Namichi keessa jireedhanii mana walitti guban. Gaafa dhufu namichi manni gubachaa jira. Abbaa kana godhe beeka. Deemee warra harree sana haadha manaatu hafe ijoollee tafe ijoollee ishees haadha manaas olitti ajjeese. Sana booddee ofitti galagalee maaliif kun ta'eedhe. Seexanni dhufee gurra isaatti waa hasaase. Ani waa hungoone harree ban hiike maleedhe. Dhufee harka keessan keessa galee seexaniin ajjeesu jiru. Dammaqaa. Haala keessa jirru keessaa dammaqnee isa seexanni waldaa kiristaanaaf saba waaqayyo irratti kaayeffatee hojjechaa jiru sana gidduu gallee ijoollee keenya harka seexanaa keessa waldaa kiristaanaas fuulduratti deemsisuu akka dandeenyuuf waaqayyo bara baraan nu haa gargaaru. Haaleluyyaa. Iyesuus Kiristoos jaalalli isaa addadha. Adda ammas yaaddanii ala. Ammas hin tilmaantanii ala. Jaalalli gooftaa isa akkamiidhaa yoo jettanii na gaafattanii isa 99 bakkeetti dhiisee tokko isa bade barbaadudha. Haaleluyyaa. Olo isaa jirtu asii. Dhiistaniittu waa'ee waldaa kadhachuu. Waa'ee dargaggoo waa'ee ijoollee keenyaa kadhachuu dhiistaniittu. Waa'ee warra ba'anii nu gidduudhaa waldaa dhufuu dhiisanii kadhachaa jirtu moo ciisaa jirtu. Isinittan hima waan tokko. Isa waa'ee kanaatu hin ta'in waa'ee isa bade sanaa 99 bakkeetti dhiisee jedha. Ila abdii akkasii waaqayyo irratti qabaatan barbaada namoonni waa'ee warra fagoodhaa jiraniif kadhachaa jirtan. Akkasin ija keessan waaqayyo irra kaa'attan boo'icha keessan akkasin dhiisne. Isa waaqayyo isinitti dubbate uguma akka inni godhuun isinitti hima 99 bakkeetti dhiisee tokko isa barbaaduu sana dhaqe. Isa tokkoon bare sana barbaade gaafa argate immoo akkas godhe. Ela salgii irratti baate hin shoome hin nyaachise uffata haaraa itti uffise. Waa'ee 99 waa'ee sooloo isuu miti. Namoonni haala adda addaatiin nu keessaa ba'uu danda'u. Waldaan amma dandeesseetti bira geessee itti haasoftee bobaa waaqayyootti deebisuudhaaf hojii ishee guutummaadhaan hojjechaa jirti. Garuu waa tokkoon isinitti hima. Isin yaa saba waaqayyoo fuulduratti boo'uun dhiisnaa. Waaqayyo laphee bade hin barbaada. Waaqayyo ijoollee keenya ba'an hin barbaada. Baay'ee isaanii qunname. Akkaataa isaan barbaadanitti. Akkaataa isaanii galutti. Baay'een isaanii immoo deebi'a tattamaan alaatanii warri waldaa kiristaanaa keessatti deebi'anii luba keenya of course akkanitti leenjisu beektumni xuruutti leenjisee gadhiisan immoo hundumti keessan kanaan lubaaf waldaa kiristaanaa hojii ishee akkasin gargaartanan waamicha isinii dhiyeessa. Guyyaa tokko guyyaa lama fudhatinaa namoota argattan hundumaa laphee isaanii qaqqabadhaa itti haasa'a.
Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. And there's going to be a final call. Jesus is still saying, follow me. It's a final call for you all. Not tomorrow. Not when you get in the comfort zone or anywhere. But now. Inni nu gargaare maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Galata Waaqayyoodhaaf hin fiddu. Galata ilillee.